Lammii koo tokkummaa dheebodhe bilisummaa, tokkummaa dhabuun farra gabrummaa. Maali rakkinni waabee utaalaa deema jennaan? Muummeen badde jedhe bakkuma ka'u yoo ol ka'u jedhan bishaanummaa waabee kun yeroo burqu bakkuma ka'u bakkuma silaamaddu sanii akka malee ol utaalaa saniif akkana utaalaa. Ashama harka fuun isiniin jenna jaalatamtoota fi kabajamtoota hortee Kuush ilmaan Booranaa fi Barreentumaa kan Islaamaa kan Kiristaanaa hundi keessanuu yoom guyyama takka arguu hunda Oromootu osoo ummata hakkana ummata Islaamaa qofa jechuu osoo hin ta'in hortee namni afaan Oromoo beeku ummata Islaamaa qofaa miti jaallankii. Hortee Booranaa Barreentumaa ilmaan Kuush kan Islaamaa kan Kiristaanaa jettanii akka kiyya kanatti ija takkaan laaltan ummata Oromoo mee akkamitti tokkummaan dhufa? Haala kanaan dirree baatanii nama tokko qofa cinaa tokko qofa Oromoo cinaa tokko qofa nagaha gaafattan yoo nagaha gaafattanii mee akkamitti isin dhageeffatu? Nam tokko yoo as bayamma ashama akkam jirtan ilmaan Kiristaanaa nagaa jirtanii yoo jedhe amman كإسلام النجى فتاي كان جافتك كإسلام الشمع السلام عليكم وجولن إسلام ومن إسلام قفتي نمني أفان كان بيك أمة إسلام قفامي تيا ورشة كنيل وروا تنيل تنو الأمس سنين أما أكت جافدا نم تقوى بيكو في أكاتا نمت دبتو بيكون برباجسا نمني هدون كتاب هدون لك رأيجر علمي لني بيه قروا أكمت نمت دبتدا كيف ألقي إلى الناس akkamitti namatti dubbadha risaalaati yatan akkamitti namatti geessa mee warra waa amma dubbatan viidiyoo asirra dubbatan mee akkamitti xalayaati tana geessa xalayaa amma waliigala eeyyeni jihaa tokko afaan Oromoo eega dubbatte afaan Arabaa yoo dubbanne amma afaan Arabaa kana baay'inaan warruma Arabaatti eega dubbatte warra Suudiitti yoo dubbatte isaan hordoftoota amantaa Islaamaati biyya keenya garaagarummaatu jira. Cinaan tokko walqinni tokko amantaa Kiristaanaa hordofa tokko Islaama hordofa kana waan taateef afaan Oromoo kana namni beeku nama hedduu waan taateef akkamitti itti dubbadha xalayaati tana akkamitti itti geessa yoo ammoo da'awaa gorsa taate waan amantii taate warra amantiirrallee warra nagaafattan nagaha gaafattee geessitee cinaa tokkotti qabdee akkasitti dubbachuun baay'ee barbaachisaa barumsa isin haa ta'u jedha. Garaagarummaan kiyyaaf keessa maaliin isin dabre beektanii wanni ani isin dabreen kanaani jechuu ija tokkoon Oromoo laaluu kiyyaani hedduun najibbaniif warra kaanis amantaa Kiristaanallee ija takkaan laaltaa hedduun isaanillee naa bilbila yeroo mara eeyyen isi qofa agarre Oromoo keessatti warra amantaa Islaamaa hordofan warra akkeetti namatti hin kalaayani nama namatti kalaahu nama gurra namaa kennu nama namaa dhageeffatu si qofa argine kanaan jedhan tokkummaa uumee jira jechuu gara kanatti haga tokko keessa bahanii amma mixiin xiqqooleen keessa utaaluu barbaaddi sun immoo tokkummaan nima jira jechuu maaliifi ani dhaloonni ani dhaladhe dhugaa rabbii dubbatuuf bakka ittiin dhaladhellee ummata tokko ta'e keessatti ganda Islaamaa qofa keessatti hin dhalanne ganda an keessatti dhaladhe ganda Oromoota jechuu rabbiin galanni haa ga'u Oromoo malee ganda an keessatti dhaladhe Amaarri tokko hin jiru sabni biraa hin jiru saba Oromoo qofa garuu sabni Oromoo kuni cinaan tokko jechuu irra baay'een Kiristaana irra gabaaban Muslima jechuu meenu akkamitti guddanne guddisuma keenya irraayyuu nu guddannu manni kun jechuu akka bar yookaan naannoon biraa wal dhabuun ni mala ganda wal jibbitanii gara fiiguun ni mala garuu an naannoo itti guddadde dhugaa rabbii isiniin jedha manni kuni Islaama kuni Kiristaana kuni Kiristaana kuni Islaama Islaama fi Islaamni walitti aanee manan ijaaratu Islaama fi Kiristaana walitti aanee Kiristaanni kun illee gara duubatiin hin laallatan jechuu garaagarummaa takkan qabnu yeroo akkasitti horruun teennallee wal moggaa qotanna jiruu jireenya wajjin jiraanna bishaan walii yoo dubartiin shamarrellee bishaan waliin dhayitti qoraa waliin dhayitti waliin qotatanna ibidda walirraa fudhanna nuti akkasi guddanne barra waan isinii galu ani akkaataan hawaasni an keessa guddadhe hawaasa Islaama fi Kiristaanni wajjin jiraatu barumsa kursii tokko gubbaa teennee waliin baranne takkuu addaan wal qoonnellee hin beenu ilaalchuma akkasii sammuu keessallee hin qabnu guddinni ani itti guddadhe akkana yeroo ani asii galu jechuu fakkeenya yoo an salaatu yoo salaanni natti gahee jedhe ganda Kiristaanatti goree bishaan irraa fudhadhe sidaajaa faa miicanii ganda karaa gubbaa kaanii akka salaatu naa godhan nama zaawiyaa ijaaree jira
yeroo bataskaana ijaaran oromoon islaamallee dhaqee wajjin ijaara yeroo masgiida ijaaran dhufanii wajjin ijaaran wal awwaalan waliin fuudhan nuti akkatti jiraanne garaagarummaan kiyyaaf keessan kana ilaalcha amantii kana hin qabnu gonkumaa addaa wal baasuu kana hin beeynu gonkumaa mee waa tokko yeroo an qara'u kanaan dura jechuudha gandi fakkeenya darasaan tunni qaraatii yeroo qaraatu ganda kana qubatan ganda kana yoo qubatan namni nyaata ummata kanaa kennu osoo warra islaamaa qofan ta'in warri kiristaanallee darasaa 3-4 nama qara'u jechuu islaamummaa qara'anii beeki nyaata kennanii fi akkasitti hawaasa guddanne hawaasni nu beeynu akkasi ilaalchi nu qabnullee akkasi addaa wal baasuu kana hin beeynu tan asumaan gabaabsa jechoota garii amma jecha kiyya kana jijjiiranii haasawa kiyya kana jijjiiran isiniin gala jechuu akka dubbiin jijjiiramte kana deebii itti kennuu hin barbaadu hin tuffadha ani inumaayyuu barumsa guddaa irraa fudhadhe namni yeroo kijibu akkam fokkataa baay'ee barumsa irraa fudhadhe jechuudha kana maaliif tuffadhee dhiise fakkeenyaa suuraa namaa balleessuu jechoota namaa jijjiiruu tuffadhee dhiise nam tokko kaayoo tokko qaba anjara keenya isiniin galle hagammaa isinii hima ani yoo waa balleesse dogongora san dhiifama gaafadha malee kaayoo tiyya hin jijjiiru kaayoo tiyya irraa hin deebi'u ani kaleessa gaafa barattoonni dhuman biyyi tiyya oromiyaadha sabni kiyya oromoodha islaama kiristaana haadhaaf abbaa kiyya ija takkaan laala hundinuu akkuma masgiida ijaarru bataskaanallee ijaarra akkuma islaama jaalannu kiristaanallee jaalanna jedhee yoo gaafa ka'u san achirraa hin jijjiiramne biyyi tiyya ammas oromiyaadha yoomuyyuu harka kennadhe du'ee bakkuma jiru tana haala amma jiru kanarratti du'a malee irraa jijjiiramuu hin danda'u nama oromoo ta'uuf isa jaaladha amantaa kamuu haa hordofu naaf oromummaan kamuyyuu olitti feetan na jaaladhaa feetan na jibbaa ani ni jaaladha oromoo waan tahe qofa islaamas tahe kiristaana tahe akka nama waliigalaatti hunda banii aadamuyyuu ni jaaladha lubbu qabeeyyii hundumaayyuu ni jaaladha haga waa facaafadhee ala kanaayyuu qaba margaa fi waan jijjiituyyuu ni jaaladhaan garuu ani oromoo tahuu qofa namni ani ammoo isa qabadhu oromoo tahuu qofa taanii ani ammoo kaleessa ani oromiyaadha sabni koo oromoodha jedhee arra Itoophiyaa hin jedhu haga feetan yaalii gootan abbaan fedhe osoo akka jirtaniin oromoon guutunuyyuu ani Itoophiyaa ofiin jettanii ani Itoophiyaa hin jedhu du'ee bada malee waan biraa dhabu yoo akka jiru oromoon guutuun Itoophiyaa ka ofiin jettan taate beenzila ofitti qabee alaabaa tana wajjin du'an oromoo ta'uun jiraadha malee Itoophiyaan hin jiraadhu eessatti galtaa maali jara keenya duniyaa tana gabaabduu jiraanna bar kaayoo teessan gadin isin duniyaa gabaabduuf jiraatan amma artistoonni hedduun seenaa ofii waa waggaa meeqa irratti kolaafamanii irratti du'an jijjiiran jechuu haga gabaabduuf jecha yoo dhiiftee teettee yoo waan biraa dadhabde jechuu ani fakkeenya hin galuun ni mala hin gala'e garuu ani oromiyaadha jedhee abdadha guyyaa tokko oromiyaan ni bilisoomte jedhee abdadha yoo laafellee yoo dadhabellee Itoophiyaa ittiin amanu dhugaadha akka biyyaatti baasaboora maalii kanallee qabatanii hin deeman eenyu biyya suudii kanallee waraqaallee qabadhee deemuun ni mala beeta garuu baasaboora ni baafachuun ni mala biyya fakkeenya Ameerikaa baasaboora Ameerikaa warri qabu jira ka Awurooppaa warra qabu jira garuu waraqaa ittiin karaa dabran malee eenyummaa miti eenyummaan kiyya eenyu oromoodha biyyi tiyya oromiyaadha hin jijjiiramtu sun kennaa waaqaa waan taateef hagana isiniin jechuu barbaadee yaada kiyya isinii ibsee hin jiraa isinitti mul'isuu barbaadee ani tayfiin gamaa gamana utaaltu tuni abdii na murachiiftu duubatti illee hin deebi'u abshiruu isiniin jedha jaalattoota kiyyaa deeggartoota Ahmad Bosona Baale haa dalaganiyyuu akkuma argaa jirtan kanaan dura du'ee bifa hedduun jechuun bifa hedduun argaa jirtanii haga an dhiphise jechuun an dhugaa rabbiitti nama tokkoof jecha taa'ee viidiyoo isaa akkas jijjiiree yeroo itti fixadhee maali komintiiyyuu dhugaa rabbiitti yoo nama gaarii barreesse tokko argu komintii kenneefi jabaadhu sabboontuu teenya sabboonaa kenna jedhaan malee arrabaaf jecha maali haga tuffadha jechuu garuu ka sadarkaa kana ga'uun ani ofitti gammadaa jira dhugaa rabbiitti jabaadha isiniin jedha warri ammoo viidiyoolee kijibaa maxxansitan sunillee itti fufa baay'ee harka isinii dhayaa jiraayyuu ani itti fufaadha mee bakka kaayoo isin geettaniif beena boodarra jechuudha ani waan tokko mee isin gaafadha jara kana isin Itoophiyummaa falmitanii eenyu isin wajjin jira takka
Oppoodiyoodha oppoodiyoo miti. Abaawoodha abaawoo miti. Amaara yoo isin jenne amaara illee miti jettan. Amantii islaamati amantii islaamati illee miti. Amantiin islaamaa waan akkanaa kanarraa qulqullu. Warra islaamatu dalageen jedhina waan san. Warri islaamaa akkas hin dalagu. Namni islaamaa naman tuqu. Kana beeka. Kaayoo takka hin qabdu jechuudha. Gufu akkamiin nama kana waliin dhooyina diraama illee miti kun waliin dhooyinadha. Kanaafuu jaallan kiyya baay'ee galatoomaa isiniin jedha an deebillee ittiin kennu haasoyni kiyya kallatti manbeejii Ahmad Bosona Baal irratti ka agartan kana malee Facebook hedduullee baasanii jiran maqaana balleessuuf ka hedduullee baasanii jiran Ahmad Bosona Baal jedhee kunoo magarroon gubbaa jira san malee ka biraa hin qabu isiniin jedha fayyaa ta'anii jira yoomuu inshii takka duubatti hin deebi'u biyyi tiyya Oromiyaa sabni koo Oromoo jechuudha nagayaan naa jiraadhaa jalattoota.